Bismillah, maashaallah, tabaarakallaa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma tanaan dura beektan maatii sarpiraayiz gochuun akkuma itti fufetti jira jechuudha. Akka haarawaatti kunoo ammaan tanas jalqabee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya shaarbiiwwan tunniin maashaallah tabaarakallaa haarawaa galcheetiin jira. Viidiyoo kana isinitti agarsiise malee shaarbiiwwan tunniin maashaallah tabaarakallaa haala babbareedaa ta'een galanii jiran jechuudha. Karaa waasaappiitiin hojjetanii maatii keessan, firooti keessan, obboleeyyan keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii akkuma argaa jirtan kana shaarbii baay'ee takka kwalitii taatii fi baay'ee takka babbareeda taatiin biratti ni argattanii asirratti argaa jirtan kana hunda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii dalagaa naaf yaa maal fakkaata isiniin jedha. Nabira bareeda alhamdulillah, isin biras bareeda ka ta'e hawwii kiyya isiniin jecha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo kana keessatti waa hedduu isinitti majadeeti yaada. Isin hanga dhumaatti na waliin turuun yoo isinitti tole laayikii gochuun eegalaa isiniin jecha. Egaa namoonni farniichara na gaafattanillee namoonni akkasumas majalisaa sirriitti ibsisii kenna isinii kenna jechuudha majalisa. Kanaaf isin na waliin turuu hin dagatina isiniin jecha. Egaa shaarbiiwwan kana akkuma argaa jirtan heeloo jettanii order godhachuu dandeettanii uffata diriyaa tanaan dura bitaa turellee akka haarawaatti galchee jira jechuudha. Namoonni baay'een ni barbaada waan ta'eef akkasumallee mootuu firaasha kanallee heeloo jettanii bitachuu hin dagatina isiniin jedha. Waan bareedaa fi waan hedduu takka namatti toludha. Namoonni majalisa bira humni isinii hanqate firaasha kana bitadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namoonni mootu farniichara naan jettan egaa viidiyoo godhuuf hin deemu. Farniicharri garuu ollama kiyya jira jechuun viidiyoo godhuuf itti yoonni hin jenne jechuudha. Maaliif inni guddaan amanamummaa akkanumatti akkuma meeshaa kaawwan bituutti isinii dalagsee jedhee tanaan durallee isinitti himeera. Viidiyoo kana dhugaa dubbachuuf editiin isaa baay'ee nama rakkisa. Kallattiimaan viidiyoo waraabuu wayyaa akkanatti suuraa walitti qindeessanii editii godhanii irratti gadhiisuun dhiqqoo takka nama yeroo namarraa fudhata. Kanaaf hundi keessanuu hubattanii laayikii akka gootan isiniin jechuun. Egaa dhaamsa yeroo kiyya maraati jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kunoo fakkeenyaaf amma jechuudha diizaayina barbaadan kaabbaa barbaadanii irraa iskiriinshatii gootanii walitti ergitan farniichara ollaa kiyya jira isiniif dalagsiisa waan barbaadan jechuudha. Meeshaan dalagsisuu irratti waan takka shakkiin hin jiru. Waan bareedaa fi waan orjinaal isiniif dalagsiisa. Akkasumas addaan baasellee isinitti hima. Namni ka bareeda baay'ee tokkoffaa barbaadan ka lammaffaan barbaadan akka filannoo keessanitti jechuudha akkuma keessanitti garuu wannan jala muree isinitti himu farniichara viidiyoo godhuu hin deemu akka namatti ni dalagsiisti jettanii yoo yaaddan heeloo jechuu dandeettan karaa waasaappiitiin jechuudha. Egaa maaliifiree ganaa deemanii waan hin binne tokko amma dhaqee viidiyoo gochuun natti ulfaata jechuudha nallee. So maal isin jechuu barbaadeeti namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedha algaa ta'e qumsaaxinii ta'e biffee ta'e meeshaa irratti rakkinni takka hin jiru. Diizaayiniif barbaadan filattanii natti erguu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa hundi keessan warri farniichara yeroo baay'ee na gaafattan asumatti akkanarraa hubattan isiniin jedha. Viidiyoo godhuuf deemuun natti yoon hin jedhu jechuun narraa fagoo miti balbalum kiyya jira manni muka baay'ee takka orijinaalaa fi isa bareeda ta'ee ka ofii kiyyallee itti dalagsiifadha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kanaafuu namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedha isiniin jedha. Diizaayinii ofii keessanii filattanii natti ergitanii suuraa koo hin qabu tariitii anaafillee nam tokko maal isin fakkaate diizaayina ammatti jiru bareeda ka ta'e jettanillee ergitan rakkoo hin qabu ofillee ka jaalatte yoo ergitan sun rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa kallattii maan ibsi ana dhaqabadhee bal'inaan isin dhufe ibsa majaliisaati jechuudha. Egaa arabiyaa majaliisi ammaan tan argaa jirtan abbaa tiiknasii 40 hundi isaatu jechuudha. Bakka bakka irra gaheetti isinitti himaa ka 30 mallee ka 20 mallee qabadhee dhufeetiin jira suuraan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kan argaa jirtan kunii fi ka itti aanee dhufus jechuudha. Hagaan isinitti bakka isinitti himutti isin sirriitti xiyyeeffadhaa ilaalaa kuni ol fageenyi isaa abbaa 40ti. Akkasuma garuu diizaayinii isaa garaagara. Diizaayinii garaagarummaa qabaatu malee lafarraa ol fageenyi isaa majalisa tokkoffaan ta'ee abbaa tiiknasii 40ti jechuudha kan argaa jirtan kunniin. Kanaafuu namoonni majalisa barbaadan filannoo baay'ee qabdanii abbaa 40 kunniin hedduu takka ol fagaata isiniin jedhee isinitti himee jira. Namoota hedduutu na gaafata jechuudha. Dhugaa dubbachuu viidiyoo addatti illee achi bahee isinii hojjedheera. Garuu ka hojii tokko gisee hojjetan namni hundi wal bira namaan hubatu waan ta'eef hubachiisuun dirqamummaa kiyya jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maal isiniin jechuu barbaade kun akkanatti illee kaaree lama hojjechiifatu dandeettan. Kaaree lama jechuun kun amma firaasha tokko hisaaba firaasha tokko jechuudha. Garuu suura irratti xiqqaa fakkaata. Maaliif kana isinii fide akka humna keessaniitiin tanallee hojjechiifatu dandeettan namni isin orgu hin jiru. Namoonni baay'een guutuun isaa meeqa guutuu malee danda'amu jedha jechuudha. Ijoolleen baay'een akkasuma jedhani. Wanni akkasii hin jiru guutuu hir'uu wanni jedhamu tokko hin jiru. Kaaree 10 oloo ta'e keebilii jidduu sani hisaaba sirratti hin baasanii. Kaaree 18 gadi yoo ta'e fakkeenyaaf 8 fi isaa gadi yoo ta'e
haga 10 hin geenne gadi yoo ta'e ufii hisaaba keetiin bitte jechuudha. Tajidduu san qarshii 3,500 tajidduu suni garuu akkaatam diizaayinii isaatiin gatiin isaa garaagaraa. Kana malee jechuudha majaliisa kaaree 5 kaaree 4 kaaree 3 kaaree 2 qofa soo hojjechiifatte mirga keeti jechuudha. Namni si oorgu hin jiru. Ati laaltee mana kan kee bakka meeshaa kaawwan kaatu irraa laaltee bakka akka humna keetiitiin kaaree 4 kaaree 6 soo dalaksiifatte mirga keeti jechuudha. Ani iddoo takkan isin gorsa. Fakkeenyaaf amma nam tokko kaaree 12 malee akka waan hin jirretti fakkaata. Kaaree 8 kaaree kanaa gadi waan hin jirretti fakkaata ni jira. Sanumaaf suura kana qabadhee isin dhufe akka barbaadanitti kaaree 2 4 6 8 isin ajajattan garaagarummaan isaa garuu teebilii jidduuti. Kan akkasitti akkana hubattan abdiin qaba. Kaasirra argaa jirtan kun hundi isaatu diizaayiniin garaagaraa haa ta'u halluun garaagaraa haa ta'u malee abbaa lafarraa ol fageenyi isaa abbaa 40ti jechuudha. Maaliif kana isin hima? Abbaa 40 fi abbaan 30 abbaan 20 gatiin isaa tokko miti. Kama abbaa 40 kanaatu kan fireemii qabuu fi kan qabne tokko miti. Diizaayinillee garaagarummaa qaba maallaqa irratti isiniin jedha. Kanaaf gize baay'ee majaliisa gatii isa dhaabbata kana namatti hin himne fanumarraa kaaseeyyuu diizaayiniin isaallee akkuma garaagarummaa qabu gatiin isaallee garaagarummaa qaba. Namoonni majaliisa jettan immoo akkanatti ka isa wajjin deemu mee'oonni illee ajajatu dandeettan maggaaraja isa wajjin deemu. Maggaarajallee gatiin isaa dhaabbataa miti. Akkuma uffanni wal taru gatiin isaa wal tara. Ka gatii hedduu qaalillee jira, ka jiddu galeessallee jira, ka rakasallee jira jechuudha. Isin majaliisa keessan egaa dalaksiifattaniin booda halluu isa wajjin deemu uffata humna keessan wajjin wal gitu ka jiddu galeessa akkasumallee ka huddillee jira, ka jiddu galeessallee jira, ka rakasallee jira jechuudha. Kanaaf dhaabbataa miti gatiin maggaarajallee akkaataa filannoo keessaniiti akka yaada kiyyaatti ka humna keessan wajjin deemu kama jiddu galeessallee itti dalaksiifatu dandeettan jechuudha. Gizee majaliisa ajajattan ka isa wajjin deemu ka itti dhiyaatu. Egaa ka abbaa 40 kanaan xumurree jira. Abbaa ol fageen isaa 30 kan jedhamu immoo fakkeenyaaf kana laala agartanii sirriitti ilaala. Abbaa 30 jechuun kana ta'ee gosoota garaagaraatiin dalagamuu danda'a jechuudha. Itti aansee immoo kanan deengaddaa harmeetiyyaaf dalaksisallee isinitti agarsiisa suura irratti kun olaala. Maashaallah majaliisa kana namni hin jaalatin hin jiru hedduutu akka jaalatanii baay'ee ol fagaataa kunuyyuu jechuudha. Abbaa 40 warri jettan an akka yaadatitti isa dhiistanii abbaa 30tiif abbaa 20 dalaksiifattan bakka gahaadha jechuudha. Namni haadhaaf abbaa keessanii dalaksiifattan abbaa 20 osoo gootanii bareedaadha jedhee yaada. Diqqoo isii kunuu ol fagaata jedhee sirriitti isinitti himeera yeroo baay'ee. Normaalii mana kiyyaaf ammaan kanatti ni dalaksiifadha inshaallah yoo rabbi jedhe jechuun abbaa 30 kanatti garuu haawwataaf yoo ta'u diqqoo abboota keenyaaf yoo ta'u nama umriin diqqoo siqee yoo ta'e abbaa 20 osoo dalaksiifattanii mana keessaniif garuu 30 kun maashaallah bareedaadha akka yaada kiyyaatti. Kunillee abbaa 30ti sirriitti sissee isinitti agarsiisutti jira. Egaa halluu akka filannoo keessaniiti jechuudha. Halluun daangessu. Egaa abbaa 30 illee kanamaan xumurree jirra. Amma gara abbaa 20ti isin jechuudha. Abbaa 20 jechuun fakkeenyaaf akkana agartanii. Kunis baay'ee akka babbareeda. Tariitii suura irratti ta'uu danda'a. Qaama yoo bira geettan kana caala ol fagaata. Baay'ee akka bareeda. Namoonni majaliisaan dalaksisee baay'een keessan irra kakkaa'amtuun xaalliin gubbarraatu bakka 3 qofa jira, bakka 5 qofa jira namoota jedheen itti bilbiletu jira. Laala sirriitti laala. Xaalliin yookaan macaa'ooshaan digaafiin gubbaa kakkaayamu kuni bakka majalisni tokkoo fi majalisni tokko walitti dhufuudha. Majalisni kee bakka 3 qofatti yoo murame ta'e irra kaa'amtuun illee 3 hima jechuudha. Tiraasii osoo hin ta'in digaafin isaa sana akka naa hubattan isiniin jedha. Xiyya godhee isinitti agarsiisa jechuudha gara dhumaatirraa. Kunin immoo hundi isaatu abbaa 20ti. Halluu namni dirqama godhee lafa kaa'ee hin jiru. Uffata filattanii halluun rakkinaa miti jechuudha. Diizaayinii fi wanni isaatiif halluu fi diizaayinii isaa isinitti filata. Fakkeenyaaf amma kun akkanatti illee dalaksiifatuu dandeettan diqqishuma tanallee jechuudha. Kaaree lama gadi hin jiru. Kaaree lamarraa eegaltanii dalaksiifatuu dandeettan mirga keessan jechuudha. Namoonni akkas jettanii dhiphattan hedduu waan jirtaniif guutuu isaa malee hin ta'u guutuu hin ta'a jechuudha. Yoo barbaadan kaaree 4 dalaksiifatuu dandeettanii garuu takoornarii san xurraa namatti nama hin dhuftu hima dhufa garuu diqqoo isii bakka kaaree 6 gad osoo ta'uu baate bareedaadha. Kaaree 6 irraa kaastanii kaaree 6 kaaree 8 akkas baay'ee akka beesti jechuudha. Kaaree 8 kan yoo dalaksiisuun wallahi baay'ee akka bal'aadha kan yaade oli bakka mana baay'ee muluma cufuutti diqqishumatu hafe maashaallah kana hedduu akka jaaladhee xarabbeezaan isallee hedduu kwaalitiidha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma kana sissee isinitti agarsiise zuumii godhee yookaan dhiyeessee ilaala. Abbaa 20ti garuu hedduu bareeda agartanii suuraa fi qaaman tokko miti. Kana laaltanii amma kana yoo laaltan kun waan gadi dhiyaate isiniif fakkaata. Suuraa achi fageeffamee kaafamee fi suuraan dhiyeeffamee kaafame tokko miti jechuudha. Kanaaf abbaan 20 illee bareeda. As laala bakka kanatti sirriitti na hubadhaa. Mallattoo gaafii bakka irra godhe kana bakka digaafin irra kaayamu agartanii majaliisa tokkoo fi majaliisa tokko
fakkeenyaaf murame ka hojjetamu kun wal bira yoo kaa'ame bakki murame sun akka mul'anneef digaafi kan irra kaa'ama jechuudha. Manni kee dheeraa ta'ee tokkichuma yoo si murani bakka san irra kaa'am hin jiru jechuudha. Akka hubattan abdiin qabaa namoonni akkas jettanii warri ani isinii dalagsine gaafattan gaafa galtanii rabbi nagaan isin galchuu farrashtan argitanii akkasiin jedha abbaa didama jechuun kan gammaa laaltan kana hordoftoota kiyya akkasinitti tole abdiin qabaa akkasinillee gale abdiin qabaa ani isin hubachiisuuf jecha akkanatti suuraa garaagaraa walitti fiduudhaan editii godhee isiniif gadhiisaa jira. Kanaaf isinillee akkanarraa hubattan abdiin qaba. Namoonni majalisa ajajatuu barbaadan sadiinuu isinii qabadhee dhufeera kun akkuma argaa jirtan abbaa 40 abbaa 30 fi kun abbaa 20 isa dhumaa kana jechuudha. Hundi keessanuyyuu laaltanii kanneen keessaa qalbiin keessan isin jaalate karaa WhatsApptiin heloo jettanii order godhachuu dandeettanii majalisni jechuudha. Maashaallah wallahi hedduu takka diskaawunti ta'eera baay'ee babbareeda baay'ee namatti tola. Kanaaf kun wagatti mitanillee fakkeenyaaf amma kun kaaree 4 agartanii kun amma kaaree 4 ta koornarii maree jechuudha agartanii kunis kaaree 4 koornarii garanaa guutumatti mul'atu. Kanaaf mana keessan bakka sila farashachuu barbaadan laaltanii likkaatanii natti erguudha jechuudha. Kaaree 6 kaaree garuu kaaree 6 gadi osoo ajajuu baattanii bareedaadha. Kaaree 6 fi 8 baay'ee takka bareeda isiniin jedha. Yoo humni isin hanqate 6 4s ajajuu dandeettanii akka filannoo keessanitti 5 illee yoo ta'e mirga keessan jechuudha. Akkanatti fakkeenyaaf tunuu beestiidha mana keessatti. Kanaaf namoonni kaaree 10 gadi hin jiru kaaree guutuu wanni jedhamu hin jiru. Akkaataa mana keetiitiin lakkaatteeti kaati ajajattu mirga keeti jechuudha. Haga barbaadde ajajatuuni teebilii jidduu san amma fakkeenyaaf kaaree 6 sun ajajatte teebilii jidduu san qarshii 3,500 itti baastee itti bitta jechuudha. Kaaree 6 san irratti malee wanti dirqama hin jiru akka barbaadetti ajajatu dandeetta. Akka hubatan abdiin qabaatti aansi namoonni minxaafa na gaafattan minxaafiin hedduu takka waddadee jira. Yeroo ammaa minxaafirra akkasni isimatanan arganii maashaallah baay'ee namatti tolti bal'ina hin qabdu. Bakka gizee takka takkaaf jidduudhaaf baay'istee namatti annatti tolti garuu bitadhee jiran illee gara samaayawiitiin diqqoodha garuu isii tana qofa kan inni argee rakkaasha jechuudha. Gatiin isii baay'ee bareeda diizaayinii yookaan halluu kana hin jirti bunni hin jirti oomoo qalariin jira bakka kanneen jira jechuudha. Kan samuuna duraa bitaa jiru sun ni jira garuu gatiin isaa diqqoo dabalee jira isa soo bitattanii dandeettanii akkasumas kan mana jidduu warroonni irraa jettan haga qarshii 40 ga'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma minxaafii diimaa kana laala agartanii sanyii kanaatiin ta'ee meetiraan wal tara garuu haga qarshii 30 35 40 hagas dirasi gaafadhee jira. Haga qarshii 29 gahee jira jechuudha. Xaamma argaa jirtan tunni garuu rakasa jidduudhaaf ni taati. Itti aansi asumaan namoonni firaasha majalisa irraa hojjechiisu san nuu dalagsi jettan firaasha san gizee isinii mursiifamee ka'ee diizaayinii barbaadan uffata natti ergitanii tiraas carqii jechuudha. Halluu barbaadanii diizaayinii barbaadan natti ergitanii isinii dalagsisa. Haala kamasitti tolee yeroo ammaa haalli yeroo ammaa irra jirullee ho'itta mirga keessan jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu halluu osoo ofii keessanii filattanii natti tola. Maaliif namni kun hin jaalata namni kun hin jibbaa jedhee itti dhiphadha waan ta'eef uffata isinitti ergaa yookaan asumarraa iskiriinshotii godhattanii diizaayinii isinitti tole natti erguu dandeettan jechuudha. Maaliif diizaayinii gosa hedduutu jira yeroo ammaa kana. Kanaaf kan duraanii sun hafeetiin jira. Daarii shubboo qabu sun dhugaa dubbachuuf tariitti uffata amma dhufe kanarratti illee shubboo goosisuun ni danda'ama. Kunniin amma duraanii sanii miti jechuudha. Turee akka duraanii sunniin ammaan tana yeroo ammaa kanarratti hin dalagamu. Garuu namni fedhee madalaksiifata. Akkasinis hin ja'a hordoftoota kiyyaa hundaafuu hanga dhuma warri hanga mana daawwattan like share gochuuf hin dagatiin asiniin jedha yaada keessanillee barreessa. Uffanni amma jiru isa kanneenii lallaafaa kanneenii kanaan illee dalagsifatu dandeettanii noo lakkii kama duraanii sannaa wayyaa hojjettanillee mirga keessan hordoftoota kiyya. Egaa warroonni turtii gaarii hanga ammaa waliin qabaatan uffadha galatoomaa isin jaalladha isin kabaja guyyaan kun guyyaa gaarii isinii haa ta'u laayikii gochuu hin dagatina osoo subscribe hin godhin subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa warroonni akkanumatti ilaaltan jechuu kiyya osoo subscribe hin godhini wanni isinirraa hidhatu hin jiru subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas yaada muraada keessan barreeffadhaa lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa WhatsApptiin heloo jettanii na argattan. Osoo viidiyoo gadhumaan xumurii lakkoofsa kee hojjettan viidiyoo keessa kun dubbadhee jira ammaan tanaayyuu jechuudha. Haga dhumaa dhaggeeffatanii na dubbisuu dagatina. Guyyaa gaarii keessa na oolaa isin jaalladha. Bye bye.